Ani maqaan koo Alamuu Nagaasaan jedhama. Asuma magaalaa Bishooftuutiin dhufe. Waa'een dhugaa ba'uu sababni dhugaa ba'umsa koo irraa sababii daa'ima argachuu keenya kanaati. Daa'ima argachuu keenya kanaan dura bara 2013-14 manni keenya mana gaddaa ture baay'ee yeroo rakkisaa keessa dabarre daa'ima akkuma kana ija keenyaan argine yeroo lama daa'imman lama of harkaa dhabne kanumarraan kan ka'e baay'ee dhiphachaa turre namoonni nu beekan firoonni keenya baay'ee waa'ee keenyaaf gaddaa turanii achumaan gara waldaa kanaa amantiidhaan wayyaa daa'imaa qabnee gara waldaa kanaa dhufnee walakkaa kana guyyaa sanbataa waaqeffannaaf teenyee namni waaqayyoo ergamaa darajjeen saba keessaa nu kaasanii akkuma nu kaasaniin anatu ka'e dura negatiivni kee poozitiivatti jijjiirameera siin jedha waaqayyo ka'eedhani anis kanuma ofirratti labsaan gara fuula kanaatti akkana dhufe gaafan dhufe rakkoo nuti qabnu hundumaa sagalee raajiin nutti himanii sirriidhuma sababicha hunduma isaa nutti himanii erga kaanii sababni nuni duraan daa'imni keenya akkas ta'uu ture sababii rakkoo dhiigaa ture. Rakkoon dhiigaa kun immoo sababa dhiigni keenya faallaa ta'e yookiin dhiigni kan koo B poozitiiviidha kan ishii O negatiivii ture. Sababa kanarraan kan ka'e doktoroota hedduu mariisisaa turre haasofsiisaa turre sanaan dura milkaa'uu hin dandeenye. Isuma kana waaqayyoo negatiiva kee poozitiivattan jijjiira jedhee dubbate mucaa ilmaa qabdanii dhuftanii dhugaa baatu nuun jedhame. Kunoo amma mucaa ilmaa qabnee dhufnee fuula keessan dhaabannee jirra. Kanumarraa ka'uudhaan mucaa ilmaa fiddanii dhuftu maqaasaa ammoo nutis moonee boonne jedhaa moggaasaa nuun jedhanii turan akka carraa anis maqaa mucaa Mooyiboon jedheen moggaasee fidee dhufe. Ila mucaa Mooyiboon jedhamutu dhaabataa jira kun waddana ammallee harka keessa walitti buusaati. Ani maqaan koo Maartaa Tolasaan jedhama asuma Bishooftuurraan dhufe. Anaaf waaqayyo waan gurguddaa naa godhee gatii namni naan baafne naa baasee haala koo jijjiiree gadda koo narraa dabarsee waaqayyo har'a galataan fuula keessan na dhaabe haalli nani dabarse haala rakkisaa ture ani akkuma namaa garaatti nan baadhaa guyyaa tokkoof haadha mucaan jedhama namni har'a na eebbisuu dhufeetu harka na fuudhee bahaa borummoo gaddaaf na jajjabeessuu dhufa yeroo lamaaf muudannoo akka kanaatu narra ture saba waaqayyoo baay'ee ulfaataa har'an akkana fuula keessan dhaabadheetti dubbadhu kana miti namni guyyaa tokko gammachuu qaba boru deebi'ee gaddadha sa'aatii 24 gidduuttidha muudannoon kun yeroo hundumaa sa'aatii wal fakkaataattidha kanatti deebi'ee haalli isaa immoo gartuu dhiigaatidha gartuun dhiiga kootii negatiivii waan ta'eef ati mucaa godhachuu hin dandeessu yoo deesseyyuu jiraachuu hin danda'u yoo jiraates immoo qaamni isaa miidhamaa ta'uu danda'a sababii kanaaf yeroo hundumaa deddeebitee qoricha fayyadamuu qabda qorichi ati fayyadamtu kun immoo qoricha biyya alaatidha gatiin isaa guddaadha isumaayyuu immoo argamuu dhiisuu danda'a naan jedhu doktoroonni ammuman deddeebi'u yeroo nani kitittiliitti deddeebi'u yeroo hundumaa nan gaddaa galee hin himadhu ji'aan gaafan deddeebi'ee ilaalamuu yaada gaariin qabu doktoroota bira ati maalirra jirta qoricha argatteettamoo akkam gootaa naan jedhu bakka abdiin qabu bo'aatii guyyaa beellamni koo ga'u yaadaan gara mana yaalaatti deema saniin etoo jiru guyyaa kana hundumaa fixee muudannoon kunis erga ta'ee ka'ee lafa kana dhufne murteessinee waaqayyo gochuu hin danda'a wanti waaqayyoof dadhabamu hin jiru waaqayyo hidhaa keenya kana hiikuu hin danda'a jennee murteessinee gara lafa kanaa dhufne akkuma nuti murteeffannee dhufnes waaqayyo dubbisaaf amanamaa waan ta'eef waaqayyo aangoonsaa aangoo namaa haala gararraa waan ta'eef akkuma jedhee lafa kanatti hin dhufnee nuu kadhatamee saba keessaa nu waamanii waaqayyo negatiiva kana poozitiivatti jijjiiraa
jedhanii nu waamanii hinnannee milikkitaaf immoo wayyaa daa'imaa qabannee dhufnee wayyaa daa'imaa kana fuudhanii lafa kanarratti lafa aarsaa irratti irra jilbiiffatanii mimmaan isaaniitiin boo'anii irratti nuuf kadhatanii Waaqayyo akkuma jedhe akkuma dubbate kunoo mucaa ilmaa nuuf laatee negatiifa keenyas poozitiifatti jijjiiree kunoo mucaan koo gartuun dhiiga isaa B+dha. Waaqayyo haala kanaan mana koo mana gaddaa mana gammachuu godhe jireenya koo umurii koo malee haala koo hundumaa isa mana koo irratti moo'e Waaqayyo narraa moo'e ofiisaatii na gargaaree kunoo fuula keessan galataan na dhaabeera. Sabni Waaqayyo warri kana dhageessan Waaqayyoon galatanaa galcha. Kunoo mucaan amma ji'a 7 ta'eera gartuu dhiiga kootis fudhateen baane kunoo mucaan nagaa Waaqayyo naaf laateera ammayyuu irra deebi'aa Waaqayyoon naa galateeffadha. Jalqabuma daa'imni kan dhalate asuma hospitaala Bishooftuutti dhalate. Duruma yaaddoo akka kanaa guddaa waan an qabuuf mucaan gaafa dhalatu ani jalqaba irratti mucaa fudhadheen dhiiga isaa marammarsiise. Yoo dhiigni isaa gartuu dhiiga kan ishee ta'e qoricha kennitaaf qorichi kennamuuf kana dirqama kennuufi qabda waan naan jedhaniif dhiiga mucaa naan qorachiise dhiigni mucaa B+ gartuu dhiiga koo ta'e gaafa kana qoricha kennituufis hin qabdu mucaan kee bilisa fudhattee galuu dandeessa naan jedhani mucaa bilisa birrii tokkotu hin baasin harka Waaqayyoo irraa fudhadhee galee gara mana kootti gammachuudhaan. Dursa akka nuun jechaa turanitti doktoroonni baay'een qorichi kun qoricha baay'ee wuddiidha birrillee qopheeffachuu qabda birri gahaa ta'e of harkaa qabaachuu qabda qoricha kana argachuus dandeessa argachuu dhabuus dandeessa hin beekamu qophaa'aa ta'e dirqama garuu qoricha kana laatamuufi qaba mucaan kun jiraachuu hin danda'u yoo akkas ta'e nuun jedhanii turani duras akkas nuun jedhamaa ture mudannoo waan qabnuuf ani gaafa mucaan kun dhalatu qophaa'een dhaqee waan isaan naan jedhan hundumaa guutuudhaaf nan dhaqee garuu Waaqayyo dubbii isaaf amanamaa waan ta'eef akkuma jedhetti bilisaan mucaa kana nuuf laate. Waaqayyo dubbii isaatiif amanamaadha isa dubbii isaatiif amanamaa ta'e kanaaf gooftaaf galata guddaa.